Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota Naan Miidiyaa. Namoota biyya Ameerikaa keessa jiraataniif odeeffannoowwan immigireeshinii ilaalchisee guyyaa kaleessaa bahan muraasa kan simbiraan geenyu ta'a hanga xumuraatti nu waliin tura. Guyyaa kaleessaa Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii namoota seeraan ala Ameerikaa keessatti otoo hin galmaa'in jiraniif carraa ittiin galmaa'an uumuuf odeeffannoon jedhu karaa immigireeshin sarviisii baheeti jira. Odeeffannoon kun miidiyaawwan biyyattii gurguddootiinis gabaafameeti jira. Uummata keenya biraan ga'uuf ammoo afaan Oromootiin bifa kanaan qindeessine odeeffannoo kana xiyyeeffannoo fi akkasumas qalbiidhaan hubannaadhaan akka siniif dhiyeessinu Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota Naan Miidiyaa. Namoota Ameerikaa keessa jiraataniif odeeffannoowwan immigireeshinii ilaalchisuudhaan bulchiinsi Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa mallatteesse muraasa simbiraan geenya hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp immigireeshinii ilaalchisuudhaan odeeffannoowwan akkasumas murtoowwan gurguddoo dabarsaati jira. Guyyaa kaleessaa immoo odeeffannoowwan yookiin murtoowwan darban keessaa kan simbiraan geenyu jalqaba irratti bulchiinsi Doonaald Tiraamp godaantota seeraan ala Ameerikaa keessa jiraniif carraa ittiin galmaa'an uumuuf jedha odeeffannoon kun. Egaa odeeffannoon kun miidiyaawwan gurguddootiin gabaafameeti jira. Nutis ammoo uummanni keenya akka xiyyeeffannoo fi qalbiidhaan sirriitti ilaalee waan kana odeeffannoo argatuudhaaf bifa kanaan isiniif dhiyeessinee jira jechuudha. Egaa bulchiinsi Doonaald Tiraamp namoota seeraan alaa biyya Ameerikaa keessa jiran yoo jiraatan gara waajjira poostaa naannoo isaanii jirutti dhiyaatanii qaamaan galmaa'uu danda'u jedheera. Egaa qaamaan galmaa'uu yoo baatan garuu adabbii akkasumas hidhaan kan itti murtaa'u ta'uu cimseeti kan beeksise jechuudha. Yeroo mallattoo kana mallatteessu odeeffannoon kun guyyaa kaleessaati kan inni bahee miidiyaawwaniif raabsame jechuudha. Nutis xiyyeeffannoodhaan egaa odeeffannoo bal'inaan isin biraan geenya odeeffannoo kana ilaalchisuudhaan. Bulchiinsi Tiraamp namoota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran hundaaf galmee uumuuf kan jiru yoo ta'u warri ofumaan hin gabaasne ammoo adabbii yookiin himatamuu akka danda'an qondaaltonni immigireeshinii guyyaa kaleessaa yookiin kibxata kaleessaa ibsaniiru. Namni seeraan alaa US keessa jiru hundi galmaa'uu akka qabu akkasumas ashaaraa qubaa kennuu akka qabuu fi teessoo bakka jireenya isaa beeksisuu akka qabu ministeerri nageenyaa biyya keessaati kan kaleessa ibse jechuudha. Kutaa seera immigireeshinii fi lammummaa ilaalchisuudhaan seera immigireeshinii walxaxaa ta'e adeemsisaa kan jiru akkasumas ammoo seera immigireeshinii walxaxaa ta'e kanaafis kallattii kaa'aa kan jiru Doonaald Tiraamp. Egaa qeeqa adda addaa galmeessus kan kana raawwatuu fi garuu dhimma namoota yakka gurguddaa irratti hirmaatan akkasumas namoota human trafficking namoota nama gurguruudhaan nama daddabarsuudhaan himataman namoota balaawwan akka baala sammuu namaa adoochuu gurguddoo ta'an ittiin himataman namoota ajjechaa lubbuu namaatiin himataman hundumaa adda baasuudhaaf kan kana raawwadhu jedha bulchiinsi Doonaald Tiraamp kan inni kana himu. Egaa namni umuriin isaa waggaa 14 ol ta'e hundumtuu seeraan ala Ameerikaa keessa jira taanaan gara waajjira poostaatti dhiyaate galmaa'uu qaba jedha odeeffannoon kun. Kanaafuu namni hin galmoofne garuu namni eenyummaa isaa dhiyaatee galmeessee seeraan galmaa'ee hin teenye hundumtuu akka seeraan adabamuu fi akkasumas immoo hamma hidhaatti dhaqqabuu akka danda'u biyyaa baafamuus akka danda'u akkasumas namootni baay'een biyyaa baafamaa jiru mass deportation gaggeeffamaa jira. Haa ta'uuti garuu carraan kun dhufuusa namoota nagaa namoota rakkoo adda addaa hin geessisneef sababuma hin galmoofneef qofa rakkoo keessa akka hin galle gargaaruu danda'a. Kanaafuu namoonni hin galmoofne garuu qulqulluu ta'an namoonni nagaa ta'an namooti yakka adda addaa hin hojjenne carraa kanatti fayyadamanii galmaa'anii deportation irraa yookiin biyya ari'amuurraa hafuu danda'u jechuudha. Bifa kanaatiin kan gabaafamaa jiru. Egaa seera kana irratti beeksisni kun akkuma bahee bulchiinsi kun waadaa duula filannoo namoota biyyattii keessatti seeraan ala jumlaan biyya ari'uudhaaf duula filannoo irratti waadaa galee raawwachuudhaaf haa ta'uuti kan kana hojjetu bulchiinsi Doonaald Tiraamp namni kamiyyuu galmaa'uu qaba namni seeraan ala Ameerikaa keessa jiru. Yoo hin galmaa'u ta'e garuu adabbii maallaqaa akkasumas adabbii hidhaa akkasumas biyya ari'uuf akkasumas carraa biyya ari'uu otoo hin argatin iyyuu mana hidhaatti hafuunuu waan jiraatuudhaa fi namni seeraa ala Ameerikaa keessa jiru kamiyyuu umriin isaa waggaa 14 ol yoo ta'e galmaa'uu qaba jedha odeeffannoon kun jechuudha. Egaa
akka bulchiinsi Donald Trump jedhutti seerri kun waggoota kurnaniif tuffatamaa ture hojiitti tonii kamiin hafaa ture amma booda garuu seerri kun xiyyeeffannoo guddaadhaan hojiirra oola jechuudhaan ibsaniiru. Akkasumas tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa yeroo dhiyootti karaa onlaayinii namoota seeraan ala jiran galmeessuuf foormii yookiin uunka qopheessaa akka jirus ibseeti jira. Egaa ammaaf garuu gara mana poostaatti yookiin waajjira poostaatti dhiyaataniiti qaamaan galmaa'uu kan barbaachisu. Egaa yoo qaamaan galmaa'uuf hin mijanneef ammoo yeroo dhiyoo keessatti waajjirri tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaa karaa onlaayinii tooftaa adda addaa qopheessee jira namoota seeraan alaa Ameerikaa keessa jiraataniif akka galmaa'an jechuudha. Galmaa'uudhaaf immoo ashaaraa kennuun dirqamadha. Maaliif yakka garaagaraa irratti akka hin hirmaanne karaan ittiin beekamu isa kanadha jechuudha. Because kaayyoon galmee kanaa inni guddaan akka isaan jedhanitti kaayyoon galmee kana namoota seeraan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii garuu yakka gurguddaa Ameerikaa keessatti raawwatan adda baasanii adamsuudhaaf kan inni seerri kun akka bahuu fi hojiirra oolu taa'e. Akkasumas immoo karaa biraa immoo namoota nagaa ta'anis adda baasuudhaaf. Namoota rakkoo hin qabnes adda baasuudhaaf. Walitti qabanii hundumaa miidhuurra carraan kun xiqqooshee isa dura carraa junuunfatanii waan hundumaa hojjechuurra xiqqooshee fooyyee qaba fakkaata. Namoota nagaa ta'aniifis namoota rakkoo adda addaa hin geessisneefis namoota yakka hin hojjenneef kun carraa gaarii ta'uu danda'a. Egaa akka gabaasa kanaatti bara 1940 ture mootummaan Ameerikaa waa'ee galmee namoota seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan yookiin namoota lammummaa Ameerikaa hin qabne bifa duulaatiin duula labsii duulaatiin kan galmeesse ture bara 1940 keessa ta'uusaa yaadachiiseera gabaasni kuni. Egaa bara sana keessatti namoonni lammummaa Ameerikaa hin qabne hundumtu bifa duulaatiin yookiin ammoo bifa namoonni hedduu irratti hirmaataniitiin akka galmaa'an godhamee ture bara sana jechuudha. Egaa bulchiinsi Donald Trump dhaabbata kana keessatti yookiin dhaabbata immigireeshinii keessatti jijjiirama hedduu guyyaa guyyaatti fidaati jira. Akkuma hundumti keessanuu beektan mass deportationiin already hojiitti galameeti jira. Isa kana ammoo hundumtuu carraa kanaan fayyadamee galmaa'ee namoonni balaa yookiin rakkoo adda addaa yookiin yakka adda addaa Ameerikaa keessatti hin hojjenne carraa ittiin deportation irra oolan ta'uu danda'a jechuudha. Odeeffannoon jalqabaa isa kanadha. Odeeffannoo lammaffaatti kan guyyaa kaleessaa ba'e odeeffannoo lammaffaatti kan dabarru ta'a. Inni kun ammoo odeeffannoo addaati. Trump kaardii lammummaa doolaaraa Ameerikaa miliyoona 5 gurguruuf qophaa'ee jira. Akka odeeffannoo isaan baasanitti viidiyoodhaanis yeroo inni mallatteessu ba'eeti jira. Kaardiin kun kaardii warqee jedhama yookiin ammoo golden card jedhama. Kaardiin kun miliyoona 5 gurgurama. Namoonni investoroota ta'an kanaan dura investor visa ni jira. Kun biyyoota hedduutti beekamaadha investor visaan jechuudha. Ameerikaanis investor visa investorootaaf kennaa turte. Inni kun garuu bifa addaatiin green cardii bakka bu'ee namoota investoroota ta'aniif yookiin namoota kaardii kana miliyoona 5 doolaara miliyoona 5 kaardii kana bitatanii gara Ameerikaa dhufanii Ameerikaa keessatti invest godhuu barbaadaniif Donald Trump kaardii kana nan gurguraa jedhee qopheessee jira. Waan nama ajaa'ibu seera kana mirkaneessuudhaaf koongiresiin dhimma isaa miti jedheera Donald Trump garuu seerri kun hin baane torbee lama keessatti garuu hojiirra ooluuf akka danda'u ibseeti jira. President Donald Trump egaa viizaa kaardii warqee kan daandii lammummaatti nama geessu lammummaa argachuus danda'u namni viizaa kaardii warqee qaban kun jechuudha yookiin ammoo golden card green cardiin jira. Namoonni hedduun itti fayyadamaa jiru. Namoonni DV'dhaan dhufan akkasumas namoonni marriage'dhaan dhufan akkasumas immoo namoonni asitti asylumii argatanii yookiin mirga baqattummaatiin argatanii green cardii argatanii as jiraatan hedduutu jira. Green cardii waggaa 10f tajaajila. Golden cardiin kun ammoo waggaa 35f kan tajaajiludha. Waggaa 35 egaa investor visaan waggaa 35f tajaajila ture beekamaadha. Ta'uuti golden cardiin kun ammoo lammummaallee ittiin argachuu danda'u. Inni kanaan dura egaa 5B jedhama. EB5 jedhama. Viizaan kun jechuudha. Viizaan inni kanaan dura investor viizaan ittiin dhufaa turan EB5 jedhama. Amma immoo golden cardiidhaan isa kanaan dura lammummaa itti argachuu hin danda'ani ture. Investor viizaatiin lammummaa argachuun hin danda'amu ture. Amma garuu
investor visa fakkaata golden card jedhamee dhufe doolaara miiliyoona 5 bitatanii dhufu waggaa 35f tajaajilamuu danda'u akkasumas immoo barbaadan lammummaa Ameerikaas fudhachuu danda'u investor visaatiin dhufan jechuudha garuu gatiin kaardii tokkitti doolaara Ameerikaa miiliyoona 5 ta'uunsa gaaffii cimaa kaaseeti jira namoonni humna qaban akka Donald Trump jedhutti namoonni humna qaban Ameerikaa keessatti kaampaanii adda addaa banachuu barbaadan namoonni invest gochuu barbaadan carraa kanatti fayyadamanii garana dhufanii invest gochuu danda'u kun ammoo jiraattota yookiin lammii Ameerikaatti fi baay'ee carraa guddaa uumuu danda'a namni tokko dhufee investori tokko dhufee miiliyoona tokko doolaara miiliyoona tokko baase namoota 10 carraa hojii argamsiisuu fi danda'a namni tokko dhufee Ameerikaa keessatti doolaara miiliyoona tokko invest yoo godhe namoota 10 jiraattota Ameerikaa 10f carraa hojii uumuu danda'a akka data Donald Trump jechuudha. Egaa bifa kanaatiin EB5 bara 1990tti investmentii biyya alaa maddisiisuudhaaf koongiresiin kan uumame yoo ta'u bara 1990tti egaa isa kana bakka bu'ee golden cardin ammoo tokko carraa lammummaa Ameerikaattiin ta'an argatu lammaffaa ammoo waggaa 35f expiring godhu jechuudha inni golden cardin kun akkasumas ammoo Ameerikaa keessatti invest gochuu danda'u jechuudha investment irratti hirmaachuu danda'u namoonni humna isaa qaban namoonni sooreyyii ta'an gara Ameerikaa akka dhufan barbaadnaa jedhe Donald Trump namoonni sooreyyii ta'an biyya keenya tajaajiluu danda'an biyya keenya gargaaruu danda'an lammii keenya gargaaruu danda'an gara Ameerikaa dhufanii invest gochuu akkasumas ammoo visa bitatanii dhufuu danda'u jechuudha gaaffii tokko malee jechuudha gaaffii tokko malee visa bitatanii carraa karaa kana dhufanii Ameerikaa keessatti invest gochuu danda'u jechuudhaan egaa Donald Trump murtoo yookiin mallatteessee jira waan kana irratti egaa mallatteesseetti jira yeroo ji'oota muraasa keessatti egaa bara Donald Trump wanna kana hojiirra oolchee namoota hedduuf carraa akkasii banuuf akka qophaa'edha. Viizaan investoroota addunyaa irratti kan baramedha. Egaa beekamaadha. Dhaabbanni gorsaa Henley and Partners jedhamu akka jedhuttis biyyoonni addunyaa 100 ol ta'an America, United Kingdom, Spain, Greek, Malta, Australia, Canada fi Xaaliyaanii dabalate namoota dhuunfaa dureeyyii ta'aniif viizaa warqee ni kennu jedhe. Kuni Ameerikaa keessatti isa kan addunyaa irratti kan jalqabaa miti jechuudha. Amma viizaa warqee yookiin golden card inni jedhamu kuni Ameerikaa keessatti kan jalqabaa haa ta'u malee addunyaa irratti kan jalqabaa miti. Biyyoonni 100 ol investorootaaf ni kennu. Keessumaa ammoo United Kingdom, Spain, Greek, Malta, Australia, Canada fi kanneen biroon akka Xaaliyaanii faalle viizaa warqee ni kennu. Viizaa warqee jechuun investor visa jechuudha. Warra investorootaaf kan ittiin kennan jechuudha. Egaa Donald Trump kaayyoon isaan kun yeroo gabaabaa keessatti akka milkaa'uu fi yaada guddaa ta'e akka ta'es ibseeti jira. Yaada bareedaadha jedhes ofiisaati ibseeti jira. Fantastic jedheeti kan inni ibse beektu akka dubbatu. Fantastic, maybe fantastic jechaati kan inni haasa'aa ture dhimma kanarratti. Egaa dhimmi kun bal'inaan lammiiwwan Ameerikaatiif yeroo gabaabaa keessatti bal'inaan kaayyoon isaa maalin isaa akka ibsamus dubbatameeti jira. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo dhimma immigireeshinii yookiin dhimma godaantotaa Ameerikaa irratti keessumaayyuu bulchiinsi Donald Trump dhiyeenya kana murteessaa jiru walii wal qabate guyyaa kaleessa kan ba'e isinitti himnee jirra. Egaa jala jalaan ammoo waan haaraa ba'u kan isin biraan geenyu ta'a. Anaan miidiyaa waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u waan waliin taataniifis hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa. It's incredible, but California has. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. Exactly. So the EB5 program was really you lend some money, but it was full of nonsense, make-believe, and fraud, and it was a way to get a green card that was low-priced. So the president said, rather than having this
sort of ridiculous EB-5 program. We're going to end the EB-5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card, which is really a green card gold. So they'll be able to pay $5 million to the U.S. government. A Russian oligarch be eligible for a gold card? Yeah, possibly. Hey, I know some Russian oligarchs that are very nice people. It's possible. They're not quite as wealthy as they used to be. They're not as wealthy as they used to be. I think they can afford. I think they can afford $5 million. But they're all going to be vetted. Everybody who comes in gets vetted. Okay, they get vetted. So you gotta, We're going to begin in 2 weeks. About 2 weeks. The sale will start in about 2 weeks.